foto wanni kaasetti ijoolleeteen takka erguu barbaade viidiyoo kaasee haasa'uu dandeettanis. Kan dokumentiin isaa bifa kanaan dalagame kun malaffaa dokumentii nama tokkooti jechuudha. Dokumentii nama tokkooti. Kun foormiin isaa ta'uu ta'u fakkeenyaaf maqaa isiiti, umrii isiiti. Wanni silaa foormii fakkaate asitti guutanii telefoon isii biyya isii waliin akkasi guutanii kun nama afsadiitu farramee asitti firmaa kanaan mallattaa'ee rasiinni isiin baankii hin galchitellee asirra jira jechuudha. Asin maxxanfama. Ka baankiin isiin galchite. Bifa kanaan qulqullaa'ee yoo isiin nama bakka buusuu barbaaddellee bakka dalagaa isii kan dhibamtee yookaan adda adda hirmaatu dadhabde waraqaan isii asumatti ta'a bakka kanatti amma lakkoofsi injira sheeriin hamni isiin bitatteen illee asuma keessa jira. Asuma keessatti sheerii haga isiin bitatteen beekuu dandeenya jechuudha. Keenyaaf kun koodii isaatii fi sheeriin isaallee asirra jira jechuudha. Fakkeenyaaf kuma 10 bitate kun koodii garanaan sheeriidha. Kun koodii isaati lakkoofsa isaati. Bifa kanaan dokumentiin seera qabatee kompiitara keessa illee galee inni kompiitarri rakkinaaf saaxilamuu danda'a. Intervaayii adda addaa tirannoo jechuu danda'a. Kun irraa qulqullaa'uu hin dandeettu irraa duroomuu hin dandeenyu jechuu kanarraa. Namni reef dandeettii hin qabne jettan suni namni dandeettii hin qabne sun maal danda'ee qooda maal fudhachuu danda'a? Kana keessatti nuu namoota keenya aksiyoona kana keessatti namni dalagsiifu namni qooda irraa fudhatu miseensa. Bakka nama dhabnetti nama muuxannaa sanii dandeettii sanii hin qabnetti alaafinna malee qulqullina tahee warra ammoo gaahii fiirdii isaatiin dalagu tahee namoota keenya itti finna malee nama biroo alaafatu hin dandeenye. Kaayoon keenya Oromoo keessatti miseensa keenya kana dalagaa itti baasu guddisuu barsiisuu. An fakkeenyaaf dhagaa jira maashina dhagaa daaku kana fiduu barbaanna maashina kana namni tokkoffaa irratti leenjifnu miseensa keenyarraa namni achi keessa dalagu miseensa keenyarraa inni achirraa achi keessa galee mallaqni isaallee dalagaa fi jira innillee dalagee minda argata ka meeshaa alarraa finnu zayita ruuza sukkaara alarraa finnu ka finnu kana karaamsu miseensa keenya raamsaa kana yoo kaashii qabaate ambaa gadiin persentii 10 ambaa gabbuufnee suuqaa gadi isaa kennina dhibbarraa harka 50 yoo kaashii nuu kenne 50 booda nuu kennuu danda'a. Kanaan dalagsiifna yookaan miseensa keenya bannee fi walitti gurmeessinee gurguranii aksiyoonummaan jechuudha. Mindaan kafallaaf isaan dalagatu danda'an jechuudha. Kaayoon keenya guddaan uummata keenya miseensa keenya tokko goonee akka inni ammoo gaahii muuxannaa adda addaa argatee leenjiillee amma leenjiillee godhuu barbaanna. Amma fakkeenyaaf warroonni sharikaan maashina dhaabdu kun nama 5 nama 6 nurraa barbaaddi. Miseensa keenya kana Turkii ergine achitti leenjifne muuxannaa gahaa fudhatanii achi as deebi'an. Aadaa addaan ergina. Lanni waan kana qirancaafi birincaafi garaanchi hedduu banuu hin. Yoo Addis Ababaatti banne Adaamaatti banne Jimmatti banne Baalee Roobeetti banne Dirdaawatti banne bakka adda addaatti banuu yaadna. Finfinnee qofaa miti. Finfinneen bootaa irraa wanni kun madda isaati malee Finfinnee bichaa miti. Kanaaf kaayoon keenya guddaa lammata amma mana barumsa. Eessummaan kiyya tokko haadha gaarii hin ergaa fi akkas inshallah namni hundinuu kan dhaga'uu barbaadu aksiyoonni kun dhaabbanni kun kaayoon isaa guddaan uummata keenya magaalaa Finfinneetti deebisuudha. Kaayoon teenya guddaan Finfinnee namni qabatee baadiyyaa dhufanii qabataa jira. Magaalaa tana keessa nama kondominiyoomii 150 qabu jira tokkichi ka maqalee fidanii ka Addis Ababa takkaan ijaan argin asitti kennanii fi kootu fudhadhu jedhanii kenna barataan ani waggaa meeqas taa'e mattawaaqii argatu hin dandeenye jedha mattawaaqii biyya tana chaansii kana kan dhufe kana amma maal godhuu qabna wal gurmeessee dhimma itti bahuun dirqamu dhimma guddaa bahu keessatti ammoo warri diiyaaspooraa keenya ala jiran chaansii hedduu jira warri ala jiran fursaan jirtu manni jireenyaa haasawaa jira lafa mana jireenyaa
real estate akka investimentii irratti goonu haasawaa jiru. Giddugala gabaa gurguddaa Finfinnee warurtuu Finfinnee keessatti naannoo addaa Finfinnee hin barbaannu sabbata birraa hin barbaannu walakkaa seentira Orobeeziin walakkaa Finfinneetti fudhatuun dirqamaan ta'eef kanaaf irratti hirmaatuun dirqama keessanii jaajaa.